qoosaan, mormiin yookiin ari'atamni isinirra ga'aa jira? Haala ulfaataa jijjiiruuf wanta baay'ee gochuu hin dandeenye keessa akka galtan isinitti dhaga'amaa jira? Taanaan haala akkasii keessa kan jiru isin qofa miti. Kitaabni qulqulluun Daawit wantoonni kun akka isarra ga'an dubbata. Rakkoowwan kana akkamitti akka dandamates nutti hima. Daawit faarfannaa 62:5 irratti akkana jedheera. Ani calluma jedhee Waaqayyoon nan eeggadha. Hayyoonni tokko tokko akka amananitti Daawit mootii akka ta'uuf kan dibame umurii isaa waggaa 15tti. Taanaan guutummaa Israa'el irratti mootii ta'uuf waggaa 22 guutuu eeguun isa barbaachiseera. Waggoottan kanatti Saa'ol mootichi isa ajjeesuuf isa ari'aa ture. Kanaan kan ka'es Daawit baqataa ta'ee yeroo tokko tokko holqawwan lafa onaa keessa yeroo kan birootti immoo biyya ormaa diinota Israa'el ta'an keessa jiraachuuf dirqameera. Daawit obsa jechuunis Yehowaa eeggachuu akka qabu barateera. Mee ta'eewwan jireenya isaa keessatti isa mudatan 3 haa ilaallu. Inni jalqabaa lafa onaa Een Geedii keessatti raawwatame. Iddoon kun gaarreen bu'aa bayii hedduu qabanii fi holqa hedduu qaba. Saa'ol mootichi hinaaffaa fi jibbaan guutame Daawitin ajjeesuuf jecha isa duukaa bu'aa jira. Daawitii fi namoonni isaa holqa guddaa tokko keessa dhokataniiru. Haalli isaa mijataa miti. Jireenya qananii jiraachaan jirani. Nyaata, qoraanii fi bishaan isaan barbaachisu barbaaddachuu qabu. Warra isaan ajjeesuu barbaadan jalaas dhokachuu qabu. Garuu wanti hin eegamnee fi nama ajaa'ibu tokko isaan mudate. Mee waa'ee kanaa haa dubbisnu. Mee Saamu'eel 1:24 baafadhaa. Lakkoofsa 2 jalqabna. Hamma baafattanitti sinan eega. Saamu'eel 1:24 lakkoofsa 2 eegallee dubbisna. Kanaafuu Saa'ol guutummaa Israa'el keessaa namoota filatamoo 3,000 fudhatee Daawitii fi namoota isaa barbaaduuf gara qarsaa holqa hedduu qabuu fi re'oonni gaaraa keessa jiraatanitti qajeele. Achiis gara gola hoolotaa isa dhagaadhaan ijaaramee fi daandii qarqara jirutti dhufe. Bakka kana holqa tokko jira ture. Daawitii fi namoonni isaa holqicha keessa fagaatanii taa'aa jiranii Saa'ol bobbaa ba'uuf holqicha keessa seene. Namoonni Daawitis akkana isaan jedhan. Guyyaa Yoo'aan kunoo ani diina kee harka keetti dabarsee nan kenna. Atis wanta gaarii fakkaatee sitti mul'atu hundumaa isarratti gochuu dandeessa. Ittiin siin jedhe sun har'aadha. Loltoonni filatamoonii fi akka gaariitti leenji'an 3,000 Daawitin barbaadaa jiru. Daawitii fi namoonni isaa Saa'ol eegumsa tokko malee kophaasaa suuta jedhee gara holqa sanaatti yommuu seenu hammam ajaa'ibsiifamanii ilaalaa akka turan mee yaadaa. Saa'ol bakkee iddoo ifa qabuutii gara holqa dukkanaa'aatti waan seeneef namoota holqa sana keessa jiran arguu hin dandeenye. Garuu ijji namoota sanaa dukkana sana waan bareef Saa'ol isa bakkeedhaa gara holqa sanaatti seenu akka gaariitti arguu danda'u. Amma Saa'ol miidhaadhaaf saaxilameera. Harka Daawit irra bu'eera. Maarree Daawit isa ajjeesaa? Namoonni isaa hasaasanii akkas akka godhu isatti himan. Saa'olin dabarsee harka isaatti kan kenne Yehoo akka ta'e beekamaadha. Kanaa immoo Yehoowaan Daawit bakka Saa'ol bu'ee mootii akka ta'u barbaada. Daawit Saa'olin ajjeesuuf sababii quubsaa qaba miti? Saa'ol to'annaadhaa ala ta'eera. Luboota Noobitti argaman ajjeeseera. Namoota magaalittii dhiirota, dubartoota, ijoollee fi beelladoota hunda ajjeeseera. Kana hunda kan godhe Ahimelek inni luba olaanaa ture namoota Daawitiif nyaata waan kenneef. Daawit Saa'olin utuu ajjeese maaltu ta'a ture? Fayyinatu argamaa? Baqachuu dhiisa jechuudha? Holqa keessa dhokachuun isaa hafee yeruma sana mootii ta'a? Daawit wantoota kana hunda akka yaade ifaadha. Maal godha ree? Utuu sin taatanii maal gootu? Mee dubbisa keenya Saamu'eel 1:24 irraa eegallee taafufnu. Daawitis ka'ee suuta jedhee uffata Saa'ol irraan uffatu sana fiixee isaa ni kute. Daawit fiixee uffata Saa'ol waan kuteef sana booda garaan isaa isa ceepha'e. Namoota isaatiinis akkana jedhe. Inni isa Yehoo'aan dibe waan ta'eef
Ani gooftaa koo isa Yihoo'aan dibe irratti harka koo kaasee wanta akkanaa isa irratti raawwachuun Yihoo'aa duratti wanta hin yaadamnedha. Kanaafuu Daawit kana dubbatee namoota isaanii dhowwe akka isa miidhanis isaaniif hin eeyyamne. Saa'ol garuu holqa sana keessaa ba'ee karaa isaa qajeele. Daawit namoota isaan dhageenye. Carraa argatetti fayyadamee finciltuu kan taane argisiiseera. Akkasumas gara jabinaa fi jal'ina haqaa Saa'ol isa irratti raawwateef haaloo ba'uun barbaanne. Akkas gochuun of to'achuu gaafata. Kun amantii qabaachuus gaafata. Yihoo'aan karaa mataa isaa fi yeroo ofii isaa yaadetti wantoota akka sirreessu amanuu gaafata. Wanti inni yaade kun wanta Saa'oliin jedhe irratti qofatu hin ta'in, wanta inni faarfannaa 57 irratti barreesse irrattis mul'ateera. Faarfannaan 57:3 akkana jedha. Yihoo'aan samiirraa gargaarsa ergee na oolcha. Isa wanta nama miidhu natti dubbatus abdii kutachiisa. Yeroo tokko tokko obsa argisiisuun nutti ulfaachuu danda'a. Keessumaa immoo yeroo jal'inni haqaa nurratti raawwatamu. Yeroo baay'ee haala isaa jijjiiruuf wanti gochuu dandeenyu muraasadha. Garuu karaa salphaan rakkinicha furuutti dandeenyu yoo jiraate hoo? Akkuma Daawit ta'uu qabna. Inni ilaalcha Yihoo'aan qabuuf dursa kenneera. Yeroo tokko tokko tarkaanfii fudhachuu qabna. Yeroo tokko tokko garuu Yihoo'aan yeroo ofii isaatii murteessetti dhimmicha akka sirreessu eeguun keenya gaarii ta'a. Mee wanta Saa'ol holqa sana keessaa erga ba'ee booda raawwatame haa dubbisnu. Dubbisa keenya Saamu'eel 1:24-8 irraa eegalla. Achiis Daawit ka'ee holqa sana keessaa ba'ee akkana jedhee Saa'olin ni waame. Yaa gooftaa koo yaa mootii. Daawit Saa'olis duubatti garagalee yommuu ilaalu Daawit fuula isaatiin lafatti gombifamee sagade. Achiis Daawit Saa'oliin akkana jedhe. Ati dubbii namoota kunoo Daawit si miidhuu barbaada jedhan sanaa maaliif dhageesse? Guyyaa har'aatti holqa keessatti akkamitti Yihoo'aan harka kootti dabarsee akka si kenne ija keetiin argiteetta. Haa ta'u malee namni tokko akkan si ajjeesu yommuu natti himetti waanan siif gaddeef inni isa Yihoo'aan dibee waan ta'eef gooftaa koo irratti harka koo hin kaasu jedheen isaaf deebise. Ammas kunoo yaa abbaa koo fiixeen uffata keetii na harka akka jiru ilaali. Fiixee uffata keetii yommuun kutu si ajjeesuu nan danda'an ture. Ani garuu sin ajjeesne. Ani si miidhuufis ta'e si irratti fincila kaasuuf akkan hin yaadne. Kunoo amma ilaaluu fi hubachuu dandeessa. Ati lubbuu koo balleessuuf na adamsaa kan jirtu ta'us ani si irratti cubbuun hojjenne. Yihoo'aan anaa fi si gidduutti murtii haa kennu. Yihoo'aan si irratti haaloo naaf haa ba'u malee ani harka koo si irratti hin kaasu. Mammaaksi bara durii nama hamaa keessaa hamminatu ba'a jedhu tokko jira. Ani garuu harka koo si irratti hin kaasu. Mootiin Israa'el anaan ari'aa? Ofii ani maalidha? Ani akkuma saree du'eeti. Ani akkuma tafkiiti. Yihoo'aan abbaa murtii ta'ee anaa fi si gidduutti murtii haa kennu. Dhimma koo ilaalee anaaf haa falmu. Inni anaaf murtii haa kennu. Harka kee jalaas naa haa oolchu. Daawit of to'achuudhaan namoota Daawit si miidhuu barbaada jedhanii Saa'olitti himaniif deebii kenneera. Saa'ol irratti miidhaan geessisne. Daawit Saa'oliin si'a 2 Yihoo'aan anaa fi si gidduutti murtii haa kennu jedheera. Sababii malee Daawitiin adamsaa kan ture ta'us Daawit waa'ee Saa'ol hamaan dubbanne. Daawit Yihoo'aan wantoota yeroo sirrii ta'etti akka sirreessu yeroo Saa'olitti himetti kabaja akka qabuu fi nama gad of qabu akka ta'e argisiiseera. Kun namoota dhimmicha beekan hundaaf ergaa cimaa dabarseera. Saa'ol Daawit isa ajjeesuu irraa akka of qusate yeroo beeku baay'ee ajaa'ibsiifame. Akkasumas isa waamee akkana isaan jedhe. Wanta har'a naaf gooteef Yihoo'aan wanta gaarii siif gochuudhaan si haa kiisu. Ati mootii taatee akka bulchituu fi mootummaan Israa'elis si harka akka hin baane nan beeka. Phaawulos ergamaan jaarraawwan hedduu booda Kiristaanota Roomaa ofii keessanii haaloon ba'inaa hamaa gaariidhaan mo'uu keessan itti fufaa jedhee yeroo gorsetti seenaa kana sammuutti qabatee ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko gochii fi dubbiin keenya inni gaariin mormitoota keenya irratti dhiibbaa gaarii gochuu danda'a. Saa'ol Daawit gara laafina waan isatti argisiiseef baay'ee tuqameera. Garuu kun isa ajjeesuuf barbaaduusaa akka dhiisu godheera isa kan ilaallu ta'a.
Haa ta'u malee mudaa qabnuun kan ka'e yeroo tokko tokko obsa argisiisuun nutti ulfaachuu danda'a. Daawitis haala akkasiisa mudateera. Yeroo tokko baay'ee aaruu isaatiin kan ka'e tarkaanfii miidhaa guddaa geessisu tokko fudhachuu jala ga'ee ture. Mee waa'ee kanaa haa dubbisnu. Saamu'eel 1:25 irratti argama. Saamu'eel 1:25 lakkoofsa 1 irraa eegallee dubbisna. Sana booda Daawit ka'ee gara lafa onaa Phaaraanitti gadi bu'e. Yeroo kanatti namichi Maa'oon keessa jiraatuu fi bakki hojii isaa immoo Qarmeloos ta'e tokko jira ture. Namichi kun baay'ee sooressa ture. Hoolota 3,000 fi re'oota 1,000 qaba ture. Inni yeroo sanatti Qarmeloos keessatti hoolota isaarraa rifeensa muraa ture. Maqaan namichaa Naabaal, maqaan haadha manaa isaa immoo Abigaa'il jedhama ture. Haati manaa isaa hubattuu fi bareedduu turte. Abbaan manaa ishee inni gosa Kaaleeb ta'e garuu nama hamaa fi amala badaa qabu ture. Daawit lafa onaa keessattuu jiru Naabaal hoolota isaarraa rifeensa muraa akka jiru dhaga'e. Kanaafuu Daawit dargaggoota 10 gara isaatti ni erge. Akkanas isaaniin jedhe. Gara Qarmeloositti ol ba'aa. Yommuu Naabaalin argattanis maqaa kootiin nagaa isa gaafadhaa. Achis akkana isaan jedhaa. Umurii dheeraa jiraadhu. Nagaan siif haa ta'u. Maatii kee fi wanta ati qabdu hundaafis nagaan haa ta'u. Hoolota kee irraa rifeensa muraa akka jirtu ani dhaga'eera. Tiksitoonni kee yommuu nu wajjin turanitti nuti isaan hin miine. Yeroo Qarmeloos keessa turan hundumaattis wanti tokko illee isaan jalaa hin banne. Dargaggoota kee gaafadhu. Isaan iyyuu sitti himu. Nuti kan dhufne yeroo gammachuutti waan ta'eef dargaggoonni koo si duratti fudhatamaa argatan. Maaloo tajaajiltoota keetiif akkasumas ilma kee Daawitiif waanuma qabdu kenni. Kanaafuu dargaggoonni Daawit dhaqanii maqaa Daawitiin wanta kana hundumaa Naabaalitti himan. Itti himanii yommuu xumuranis Naabaal akkana jedhee tajaajiltoota Daawitiif deebise. Daawit eenyu? Ilma isaa kun eenyu? Yeroo har'aatti tajaajiltoonni gooftolii isaanii jalaa baqatanii badan hedduudha. Daabboo koo fi bishaan koo akkasumas foon warra rifeensa hoolaanaaf muraniif qalee fuudhee namoota eessa akka dhufan hin beekneef kennuu qaba. Tibba rifeensi hoolotaa muramutti namoonni affeerraa qopheessu akkasumas yeroo gammachiisaa dabarsu turan. Naabaalis sababiitti gammadu qaba. Hoolota hedduu qaba ture. Daawitii fi namoonni isaa immoo eegumsa isaaf godhaniiru. Naabaal wanta isaaf godhameef galateeffachuu fi arjummaa argisiisuu qaba ture. Garuu namoonni Daawit kabajaan yommuu nyaata isa gaafatan diduu qofatu hin ta'in sagalee isaa ol kaasee isaan arrabse. Saamu'eel 1:25 lakkoofsa 12 irraa dubbisa keenyatti fufuudhaan Daawit maal akka godhe haa ilaallu. Yeroo kanatti dargaggoonni Daawit achii deebi'anii wantoota kana hundumaa isatti himan. Daawitis yeruma sana namoota isaatiin akkana jedhe. Hundi keessan goraadee keessanii hidhadhaa. Kanaafuu hundi isaanii goraadee isaanii ni hidhatan. Daawitis goraadee isaanii hidhate. Namoonni gara 400 ta'an Daawitii wajjin ol kan ba'an yeroo ta'u, namoonni 200 garuu mi'a eeguuf achumatti hafan. Yeroo kanatti tajaajiltoota Naabaal keessaa tokko akkana jedhee Abigaa'il haadha manaa Naabaalitti hime. Kunoo Daawit lafa onaa keessaa gooftaa keenya nagaa gaafachuuf ergamtoota isaa ergee ture. Inni garuu tiyyee isaan arrabse. Namoonni sun nuuf baay'ee gaarii turan. Takkaallee nu miidhanii hin beekan. Yeroo isaanii wajjin dirree keessa turre hundumaatti wanti tokko illee nu jalaa badee hin beeku. Yeroo nuyi bushaayee keenya tiksaa isaanii wajjin turre hundumaatti halkanii fi guyyaa akka dallaa eegumsaa nuuf ta'anii turan. Badiisni gooftaa keenyaaf mana isaa hundumaa irratti dhufaa waan jiruuf ati maal gochuu akka qabdu murteessi. Inni nama gatii hin qabne waan ta'eef eenyullee isatti dubbachuu hin danda'u. Kanaafuu Abigaa'il yeruma sana daabboo 200, daadhii wayinii hubboo gurguddaan 2, hoolaa qalamee qopheeffame 5, akaayii safartuu si'ii 5, bittillee zabiibii 100 fi bittillee harbuu 200 fuutee hunduma isaa harroota irratti feete. Achis tajaajiltoota ishiitiin akkana jette. Isin na dursaatii dhaqaa, ani immoo isin nan hordofa. Abbaan manaa ishii Naabaalitti garuu homaa hin himne. Ishiin harree irra teessee gaara sana dawoo godhattee utuu gadi bu'aa jirtu Daawitii fi namoonni isaa gara isheetti gadi bu'an. Ishiinis isaan argatte. Yeroo kanatti Daawit akkana jechaa ture. Lafa onaa keessatti wanta namichi kun qabu hundumaa eegaa kanan ture akkanumaani. Wanti inni qabu keessaa tokko illee hin banne. Inni garuu wanta gaarii ani isaaf godheef hamaa naaf deebise.
Ani amma ganamaatti dhiirota kan isaa ta'an keessaa tokko illee yoo hambise. Waaqayyo diinota Daawit adaba guddaa adabu. Daawit wanta Naabaal jedhu yeroo dhaga'u aariidhaan boba'e. Yeruma sana utuu Yehoowaan gaafatiin namoonni isaa goraadee akka hidhatan isaan ajaje. Achiis dhiirota mana Naabaal keessa jiran hundumaa fixuuf deemsa jalqaban. Kun dogoggora ture. Naabaal nama gatii hin qabne ture. Daawit eegumsa Naabaaliif godheef kiifamuu kan qabu ta'us qabeenya Naabaal fudhachuuf garuu mirga hin qabu ture. Obboleessa isaa akkuma isaa nama Israa'el ta'ee fi maatii isaa ajjeesuuf sababii tokko illee hin qabu ture. Yeroo kanatti tajaajilaan Naabaal tokko balaa ga'uuf jedhu hubatee ija jabinaan wanta uumamuuf jedhu Abigaa'eel ishee haadha manaa Naabaal taatetti hime. Naabaal isa nama hin dhageenye hin akeekkachiisne. Kanaa mannaa Abigaa'eel ishiin dubartii hubattuu taatee fi Yehoowaa jaallattu akka isa dhageessu waan hubateef ishiitti himeera. Waa'ee seenaa Abigaa'eel wanta hedduun beeknu. Naabaal wajjin jiraachuun garuu ulfaata akka ta'u beekamaadha. Hamaa galata kan hin qabnee fi of tuultuu ture. Isatti kan heerumte filannaa maatiitiin ta'uu danda'a. Abigaa'eel yeroo booda waa'ee isaa Daawitiin inni nama hubannaa hin qabneedha jetteetti. Dubartiin Yehoowaa jaallattu kun abbaan manaa ishii wanta jaalalaa fi kabaja isaaf qabdu hundumaa akka dhabdu godhu yoo raawwate malee akkasiin jettu turte. Abigaa'eel tajaajilaa kana dhageesse daftee wanta tokko raawwachuu akka qabdu hubattee turte. Garuu maal? Naabaaliin haasofsiisuu qabdii? Lakki isa amansiisuu hin dandeessu. Baqachuu qabdii ree? Utuu Daawit akka Naabaal ta'ee akkas gochuun ishee gaarii ture. Garuu Abigaa'eel Daawit nama warra kaan dhaga'uu fi Yehoowaa jaalatu ta'uusaa hubattee turte. Kanaaf daftee nyaata qopheessitee isa argachuuf baate. Mee seenaa kana Saamu'eel 1:25-23 irraa eegallee haa dubbisnu. Abigaa'eel Daawitiin yommuu argitu daftee harri irraa buutee adda isheetiin lafatti gombifamtee Daawit duratti sagadde. Achiis miilla isaatti kuftee akkana jette. Yaa gooftaa koo, balleessaan isaan irratti haa ta'u. Tajaajiltuun tee sitti haa dubbattu. Atis wanta tajaajiltuun tee jettu dhaga'i. Inni akkuma maqaa isaa waan ta'eef maaloo gooftaan koo wanta Naabaal inni gatii hin qabne kun dubbatuuf xiyyeeffannaan kenniin. Maqaan isaa Naabaal yeroo ta'u inni nama hubannaa hin qabnedha. Ani tajaajiltuun tee garuu dargaggoota gooftaa kootii warra ati ergite hin argine. Ammas yaa gooftaa koo, Yehoowaa isa jiraataa ta'ee fi lubbuu keessa jiraataadhaan nan kakadha. Dhiiga dhangalaasuudhaan akkatti hin gaafatamnee fi harka keetiin haaloo akka hin baane kan si eege Yehoowaadha. Diinonni kee fi warri gooftaa koo miidhuu barbaadan akkuma Naabaalaa ta'an. Ammas kennaan tajaajiltuun kee gooftaa koof fidde kun dargaggoota warra gooftaa koo duukaa bu'aniif haa kennamu. Gooftaan koo waraana Yehoowaa irratti waan loluuf Yehoowaan gooftaa kootiif mana bara baraa ni ijaara. Kanaafuu maaloo balleessaa tajaajiltuu teetii dhiisiif. Bara jireenyaa kee hundumaattis hamminni tokkollee sirratti hin argamin. Yommuu namni tokko si ari'achuu fi lubbuu kee barbaaduuf ka'utti lubbuun gooftaa kootii korojoo jireenyaa keessatti of eeggannoodhaan maramee Waaqa kee Yehoowaa bira ni taa'a. Haa ta'u malee Waaqayyo lubbuu diinota keetii akka dhagaa furrisa keessaa darbatamutti ni furrisa. Yommuu Yehoowaan wanta gaarii raawwachuuf waadaa gale hundumaa si gooftaa kootiif godhuu fi yommuu Israa'el irratti gaggeessaa godhee si mudu, gooftaan koo sababii malee dhiiga dhangalaasuudhaan akkasumas harka isaatiin haaloo baa'uudhaan wanta garaa isaatti itti gaddu yookiin itti gaabbu hin qabaatiin. Yehoowaan si gooftaa kootiif wanta gaarii kennuudhaan yommuu si eebbisu tajaajiltuu ta'e yaadadhu. Wanti Abigaa'eel Daawititti dubbatte dubartii ogeettii Yehoowaa jaallatu ta'uu ishee argisiisa. Gad of qabdee kabajaan isa duratti dhiyaatteetti. Garuu ergaan ishii ifa ture. Yehoowaan ishii gara isaatti erguudhaan Daawit dhiiga dhangalaasuudhaan itti gaafatamuurraa, sababii malee dhiiga dhangalaasuurraa, haaloo ba'uurraa, akkasumas wanta jireenya isaa guutuu itti gadduu fi
itti gaabbu raawwachuu irraa akka isa eege dubbatteetti. Abigaa'eel dhugaawwan barbaachisoo ta'an jechuunis Yihowaan wanta dogoggoraa akka sirreessuu fi Daawit ofii isaatiin haaloo ba'uu akka hin qabne isa yaadachiisteetti. Wanti ishiin dubbattee fi sababiin Daawit Eengeeditti Saa'olin ajjeesuutti dhiise wal fakkaata. Tarii Daawit achitti maaliif Saa'olin ajjeesuu irraa akka of qusate dhageessee ta'uu danda'a. Ergaan Abigaa'eel maal ture? Obsa qabaadhu. Yihowaan wantoota karaa mataa isaatiin yeroo murteessetti ni sirreessa. Daawit deebii akkamii isheedhaaf kennere? Mee Saamu'eel 1:25-32 irraa eegallee dubbisa keenyatti haafufnu. Yeroo kanatti Daawit Abigaa'eliin akkana jedhe. Yihowaan Waaqni Israa'el inni har'a ati akka na argattu si erge haa jajamu. Hubannaan kees haa eebbifamu. Har'a dhiiga dhangalaasuudhaan akkan itti hin gaafatamnee fi harka kootiin haaloo akkan hin baane waan na eegdeef atis eebbifami. Yihowaa Waaqa Israa'el isa jiraataa isa akkan si hin miine na eege sana nan kakadhaa? Utuu na argachuuf daftee dhufuu baattee? Silaa amma boru ganamaatti dhiirri kan Naabaal ta'e tokko illee nafu ture. Yeroo kanatti Daawit wanta ishiin isaaf fidde harkaa fuudhee nagaadhaan gara mana keetti deebi'i. Kunoo wanta ati jette dhagaheera. Wanta ati gaafatte siifan godha. isheedhaan jedhe. Daawit Abigaa'eliin dhaga'eera. Hawaasa dhiironni gorsa dubartootaa hin fudhanne keessatti akkas gochuun baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Daawit dhaga'eera, hubateera, irratti walii galeera, akkasumas yaada isaa jijjiireera. Namoonni Daawit loluu fi saamuu barbaadanii ta'uu danda'a. Daawit garuu isaan dhowweera. Nutis akkuma Daawit wanta sirrii hin taane raawwachuu jalqabnee ta'uu danda'a. Taanaan akkuma Daawit yeroo warri kaan nu sirreessan dhaga'uun nu barbaachisa. Gara guyyaa 10 booda Yihowaan waan isa rukuteef Naabaal ni du'e. Sana booda Abigaa'eel haadha manaa Daawit taate. Saa'oloo akkam ta'e? Wanta holqicha keessatti raawwatameen gaduuf qabee kan ture ta'us Daawitiin ari'uusaa hin dhiisne. Amma immoo Daawitii fi namoonni isaa lafa onaa Ziif keessa jiru. Yeroo lammataatiif namoonni Ziif warri gosa isaa ta'an Daawitiin ganan. Mee waa'ee kanaa Saamu'eel 1:26 lakkoofsa 2 irraa eegallee haa dubbisnu. Kanaafuu Saa'ol ka'ee namoota Israa'el filatamoota 3,000 wajjin lafa onaa Ziif keessa Daawitiin barbaaduuf achitti gadi bu'e. Saa'ol tabba Hakeelaa isa Yeshimoon fuullee jirurra karaa qarqara ni buufate. Yeroo sanatti Daawit lafa onaa keessa jiraata ture. Innis Saa'ol isa barbaacha gara lafa onaa sanaatti dhufuusaa dhaga'e. Kanaafuu Daawit Saa'ol gara bakka sanaatti dhufuusaa mirkaneeffachuuf basaastota erge. Achis Daawit gara bakka Saa'olitti buufate dhaqee bakka Saa'olii fi Abneer ilmi Neer inni ajaja raayyaa waraanaasaa ta'e itti rafan arge. Saa'olis loltoota isaatiin marfamee buufata sana gidduu rafaa ture. Achis Daawit Ahimelek Heetichaan akkasumas Abishaay isa ilma Zeruuyaa fi obboleessa Yowaab ta'e sanaan eenyutu anaa wajjin gara buufata Saa'olitti gadi bu'a? jedhe. Abishaayis Ani si wajjin gannan bu'a jedhee isaaf deebise. Kanaafuu Daawitii fi Abishaay halkaniin gara loltoota sanaa dhaqanii Saa'ol eeboonsaa mataasaa biratti lafatti dhaabamee buufata sana gidduu utuu rafuusaa argan. Abneerii fi loltoonni sun hundis isatti marsanii rafaa turan. Yeroo kanatti Abishaay Daawitiin akkana jedhe. Har'a Waaqayyo diina kee harka keetti dabarsee kenneera. Maaloo ani amma si'uma tokkoon eeboodhaan lafatti maxxansa. Lammata irra deebi'uunis na hin barbaachisu. Holqicha keessatti Saa'oltu gara Daawit dhaqe. Amma immoo Daawittu gara Saa'ol dhaqe. Abiishaay inni ilma obboleettii isaa ta'ee fi loltuu jajabeessa ta'e isa wajjin ture. Ifa addeessaa fayyadamaa suuta jedhanii loltoota Saa'ol rafaa jiran bira darbanii iddoo Saa'ol rafaa jiru ga'an. Ammas yeroo lammaffaadhaaf Saa'ol harka Daawit irra bu'e. Abiishaay Saa'olin lafatti maxxansuuf Daawitiin gaafate. Nama isaan ajjeesuuf boqonnaa malee isaan ari'aa jiru. Ajjeesuun sirrii isatti fakkaatee ture. Daawit wanta tokkoyyuu gochuun isa hin barbaachisu. Gocha kana kan raawwate Abishaay akka ta'e dubbachuu danda'a ture. Daawit carraa diina isaa balleessuuf argate kanatti ni fayyadamaa laata?
Deebii isaa argachuuf dubbisa keenya Saamu'eel 1:26 irraa kaasnee itti fufnu. Daawit garuu Abishaayin, Ati isa hin miidhin. Ofii namni isa Yihoo'aan dibee irratti harka isaa kaasee yakka irraa walaba ta'uu danda'u jira. jedhe. Daawitis itti fufuudhaan akkana jedhe. Yihoo'aa isa jiraataa ta'e nan kakadha. Yihoo'aan isa ajjeesa. Yookiin guyyaan isaa ga'ee du'a. Yookiin gara dirree waraanatti gadi bu'ee du'a. Isa Yihoo'aan dibee irratti harka koo kaasuun anaaf Yihoo'aa duratti wanta hin yaadamnedha. Kanaafuu amma eeboo fi mi'a bishaanii mataa isaa bira jiru fuudhiitti haa deemnu. Akka kanaan Daawit eeboo fi mi'a bishaanii mataa Saa'ol bira jiru ni fudhate. Achiis karaa isaanii qajeelan. Yihoo'aan hirriba guddaa isaanitti buusuu isaatiin hundi isaanii rafanii waan turaniif namni isaan arge yookiin namni isaan beeke yookiin namni dammaqe tokko illee hin jiru ture. Daawit Abiishaayi Saa'ol irratti tarkaanfii fudhachuunsaa sirrii akka ta'e yaaduudhaan of hin gowwoomsine. Yihoo'aan Saa'ol irratti tarkaanfii akka fudhatu hubatee ture. Ammas Yihoo'aan haala isaa akka sirreessuuf obsaan eegeera. Yihoo'aan isaaf jecha Saa'ol irratti tarkaanfii akkamii fudhachuu akka danda'u Abishaayitti tasaase. Dirree waraanaa irratti du'uu akka danda'u dubbate. Wanti waggaa tokko booda ta'es kanuma. Yeroo baqataa ta'ee jiraatetti Daawitiif jireenyi baay'ee ulfaataa ture. Haa ta'u malee matumaa Yihoo'aa obsaan eeggachuun dhiisne. Haalawwan yeroo jijjiiramanitti wanta danda'u hunda godheera. Fakkeenyaaf Filisxeemota gidduu yeroo jiraatu Israa'eelota eeguudhaaf carraa argatetti fayyadamee diinota isaanii haleeleera. Yommuu haalli rakkisaan nu mudatu nutis haala sana keessatti wanta dandeenyu hunda gochuudhaan Yihoo'aan yeroo sirrii ta'etti boqonnaa akka nuuf kennu amanannaa qabaachuu dandeenya. Yeroo booda Daawit mootii ta'ee waggaa 40 bulche. Faarfannaa 37 kan barreesse gara dhuma jireenya isaatti ture. Faarfannaa kana yeroo qindeessu Daawit ta'eewwan olitti ilaalle sadan sammuutti qabatee ta'uu danda'a. Waa'ee obsaa, waa'ee barbaachisummaa Yihoo'aa eeggachuun qabuu fi Yihoo'aan waadaawwan gale hunda akka raawwatu barreesseera. Yaadawwan faarfannaa kana keessatti caqasaman gorsaa fi jajjabina nuuf kennu. Mee dubbisa keenya haa goolamnu. Dubbisa keenya kan goolamnu faarfannaa 37 1-7 dubbisuudhaani. Hamma baafattanitti sinan eega. Faarfannaa 37 lakkoofsa 1-7. Namoota hamootti hin aariin yookiin warra jal'ina raawwatanitti hin hinaafiin. Isaan akka margaatti hatattamaan ni cooligu. Akka marga lalisaattis ni gogu. Yihoo'aatti amanami. Wanta gaariis raawwadhu. Lafitti irra jiraadhu. Amanamaas ta'i. Yihoo'aatti baay'ee gammadi. Innis fedhii garaa keetii siif ni guuta. Daandii kee Yihoo'aatti kennadhu. Isatti amanami. Innis siif jecha tarkaanfii ni fudhata. Inni qajeelummaan kee akka ifa bariitti, haqni kees akka aduu waareetti akka ifu ni godha. Yihoo'aa duratti calluma jedhi. Abdiidhaanis isa eeggadhu.